Yooyyaa harka fuunee shamaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo ariifachiisaa ammaan tana dhaqqabdi qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoon keenyas mootummaan Itoophiyaa Lammaa Magarsaa hidhuuf Xaaliyaaniin dabarsitee akka kennituuf gaafatee jira jechuudhaan miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa jira. Wanti sun dhugaadha moo soba kan jedhu adda baasnee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya bal'inatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Mootummaan Itoophiyaa Lammaa Magarsaa hidhuuf Xaaliyaaniin dabarsitee akka kennituuf gaafate. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan ture obbo Lammaa Magarsaa erga bulchiinsa Abiyyiin wal dhabee booda baqattummaan biyya Xaaliyaanii akka jiraatu himama. Namni Abiyyi Ahmadiin ganamuun isaa himamu Lammaa Magarsaa oolmaa guddaa Abiyyiif oolee deebi'ee Abiyyiin hidhuuf barbaadaa akka jiru himamaa jira. Abiyyi Ahmad namoota isa tumsaa turan hedduu akka meeshaatti itti gargaaramuun gataa ture jira. Gatuu qofa osoo hin taane namuma oolmaa oolaa fi ture deebi'ee akka hiraarsu himama. Lammaa Magarsaas erga biyyaa bahee bulchiinsa Abiyyi Ahmad qeeqaa turuu isaa miidiyaaleen karaa garaagaraatiin himaa turanii jiru. Gabaasa Itiyoo Foorum kaleessa galgala hojjeteen mootummaan Itoophiyaa Lammaa Magarsaa darfamee akka kennamuuf Xaaliyaanii gaafachuu ibse. Ta'us Xaaliyaaniin gaafii kana akka kuffisteetu himamaara. Sababni Lammaa Magarsaa hidhuuf gaafate Dr. Abiyyi Ahmad mormitoota waliin ta'uun jeequmsa Oromiyaa keessatti uumaa jira jechuudhaani. Lammaa dabalatee namoonni kunniin biyyattii nagaa dhoowwaa jiru jechuudhaan bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa amma Xaaliyaaniif gaafii dhiyeesse jedhame. Siyaasa Itoophiyaa kan bara 2018 keessatti gahee olaanaa kan taphate Dr. Lammaa Magarsaa haala kanarra gahuun isaa hawaasa fayyadamtoota miidiyaa hedduu aarsuu isaa gabaasichatu ibse. Dhiheenya kana shabboo miidiyaa irratti gaafiif deebii kan taasise Dr. Milkeessuu Miidhagaa akkaataa Lammaa Magarsaa sirnicha keessaa dhiitamee bahe kaasee jira. Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'ee tajaajilaa wayita turetti akka arge nama ajjeesuu fi hidhuun qabbanaa'ee ture jedhamuun himame. Muummichi ministeera Itoophiyaa ta'uuf yaadamee wayita filatamuuf gahetti Abiyyi Ahmad Abbaa Duulaa Gammadaa michoomfachuun ofii aangoo qabachuu akka danda'u obbo Milkeessoon himee jira. Lammaa Magarsaa fi Abbaan Duulaa Gammadaa dhimma wayyaanee irratti akka wal dhabanis himamee jira. Abbaan Duulaa TPLF nama jaalattu yoo ta'u Lammaan garuu jara argaa isaanii akka hin feene himamee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhimma Lammaa irratti odeeffannoon nu bira gahe hanganumaa. Odeeffannoon biraa kan nu bira ga'u yoo ta'e kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.